Nageenyi badhaadhaa kabajamtoota hordoftoota waabee miidiyaa odeeffannoo Seepteembar 7 2021 kagaaf kibxataa saniin geen namni sanii dhiyeessu na Abbaasii odeeffannoo keenya irratti daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa waraanaa gara Suudaan fe'ee seera qabeessa jechuu isaa, humnoonni Amaaraa naannoo Beenshaangul Gumuz keessa bobbaafaman dhalattoota Gumuz irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwachaa jiraachuu, liqiin Itoophiyaa irra jiru birrii tiriliyoon 2 fi biliyoon 400 gahuun ibsame, hidhamtoonni Falastiin laf jalaan daandii qotuu manni Israa'el keessaa miliqan kan jedhan keessatti argamu. Odeeffannoowwan keenya daftanii argachuuf chaanaalii waabee miidiyaa sabskiraayib godhuu hin dagatinaa saniin jecha amma gama odeeffannoo hardhaaf qaamnu bal'inaan isan dhageessisuu dabarra. Aangaa'onni Suudaan meeshaa waraanaa sanduuqa 72 Itoophiyaa irraa fe'amee xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaatiin biyyatti seensifame buufata xiyyaara Kartuumitti to'annaa jala oolchuu beeksisaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gam isaan meeshaa waraanaa gara Suudaan fe'ee seera qabeessa fi ragaalee barbaachisoo mara kan guutate akka ta'e himaa jira. Odeessa kaan Muhammad Amiinittu qindeeffate. Daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaan waraanaa gara Suudaan fe'ee seera qabeessa jedhe. Aangaa'onni Suudaan meeshaa waraanaa sanduuqa 72 Itoophiyaa irraa fe'amee xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaatiin biyyattii seensifamee buufata xiyyaara Kaartuumitti to'annoo jala oolchuu beeksisanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gama isaatiin meeshaan waraanaa gara Suudaan fe'ee seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo mara kan guuttate akka ta'e hima. Ejensiin oduu Suudaan sunnaan akka gabaasetti aangaa'onni biyyattii meeshaan waraanaa kun yakka biyya irratti raawwatamuuf faayidaarra akka oolu ergame jechuun Itoophiyaa himatan. Meeshaan kun buufata xiyyaara Kaartuumitti sanbata galgala qondaaltota gumruuka biyyattiitiin kan to'atame yoo ta'u, koreen mootummaa duraanii Umar al-Bashir kan bara 2019 fincila mootummaatiin aangorraa buufame akka diiguuf hundeeffame dhimmicha qorachaa jira jedha gabaasni sunaan dilbata baase. Akka koreen kun jedhutti meeshaan waraanaa kun caamsaa bara 2019 magaalaa guddoo Raashaa Mooskoo irraa gara Itoophiyaa kan gale yoo ta'u, aangaa'onni Itoophiyaa waggoota 2 to'annoo isaanii jala tursiisanii akeekkachiisa tokko malee amma gara Suudaan fe'ame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa dhimma kana irratti kenneen gabaasni ejensii oduu Suudaan sunnaa dogongora jedhe. Meeshaan waraanaa garas fe'ame qawwee adamuuf bitame yoo ta'u, seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo nama ergee fi nama itti ergame mara kan guuttate ta'uu hime. Daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa kana kaffaltiin kan geejjibsiisee fi dhimma daldalaa ta'uu hime. Sunnaan akka gabaasetti garuu meeshaaleen waraanaa kun eenyuuf akka ergame adda hin baafamne. Haa ta'u malee koreen dhimmicha qorachaa jiru meeshaan waraanaa kun kan ergame deeggartoota Umar al-Bashir kan mootummaa Suudaan ce'umsa gara dimokiraasiitti biyyattiin gochaa jirtu danquuf socho'u jechuun himatuuf ta'u akka hin oolle shakkii qabaachuu himeera. Qawween adamuuf jedhame kun yeroo dheeraaf qondaaltota nageenyaa Finfinneetti to'atamee turuu ibsi daandiin qilleensa Itoophiyaa ni hima. Qaamni meeshichitti ergame mana murtii Suudaanitti daandiin qilleensichaa meeshaa kana akka gadhiisuuf yookaan ammoo adabbii doolaara 200,000 fi 50,000 akka kafalu himachuu ibse. Kana hordofuun dhaabbatichi qondaaltota nageenya Itoophiyaa irraa adeemsa qulqulleessaa erga xumureen booda meeshaa kana gara Suudaan fe'uu isaa fi xalayaa ministeera haajaa alaa Suudaan irraa barraa'e dabalatee ragaalee barbaachisoo mara kan qabu ta'uu hime. Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimmicha irratti wanti jedhamee hin jiru. Biyyootni lamaan Suudaanii fi Itoophiyaan duraan hariiroo gaarii kan qabaachaa turan ta'us erga yeroo dhiyootii as wal dhabdeen isaanii hammaachaa jira. Biyyootni lamaan yeroo ammaa lafa qonnaa daangaa irratti argamu Alfashgaa irratti akkasumas dhimma ijaarsa haaromsaa irratti dhibdee yeroo dheeraa ture qabu. Waraanni kaaba Itoophiyaatti humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti adeemaa jiru ammoo dhibdee dabalataa waan uume fakkaata. Torbee dabre waraanni Itoophiyaa humnoota Tigraay gama Suudaaniin Itoophiyaatti ce'uu turan irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisuun Suudaan hidhattoota kana deeggaraa jiraachuu akeekee ture. Dubbiimaa waraana Suudaan Birgeedar Jeneraal Alxaahir Abuu Hajaa himannaa Itoophiyaa bu'uura hin qabu jechuun ibsuu Suudaan Tiriibiyuun jimaata gabaasee ture. Suudaanii fi waraanni ishii dhimma keessoo Itoophiyaa keessa ta'ee biyyoota ollaa kaan keessa hin seenu jechuun hime. Gama kaaniin torbaanota dura loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuu UN jalatti hiriiruun Suudaan abiyyee jiran akka ba'an Suudaan UN walii galuu ishii ni yaadatama. Suudaan kana kan goote Itoophiyaan amma booda biyya walabaa nagaa kabachiisuuf dandeessuu miti jechuudhaani. Haaluma wal fakkaatuun muummichi ministeera Suudaan marii aangaa'ota Ameerikaa waliin godhaniin booda waraana kaaba Itoophiyaa mariin furuu keessatti qooda fudhachuuf wayita fedhii qabaachuu himan mootummaan Itoophiyaa Suudaan akka qaama walabaatti hin lakkoofnu jechuun kuffisee ture. Humnoonni Amaaraa naannoo Beenshaangul Gumuz keessa bobbaafaman dhalattoota Gumuz irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwachaa jiraachuu gabaafame.
humnoonni naannoo Amaaraa gara naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Matakalitti bobbaafaman waliigaltee maqaa nagaa kabachiisuu jedhuun pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadlii Haasanii fi kan naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagar godhan hordofeeti. Waliigaltee sana booda humnoonni naannoo Amaaraa jechuunis poolisiin Liyyuu Haayilii, milishaa fi faannoon Amaaraa gara godina Matakal bobbaafamuu odeeffannoon ni addeessa. Walitti bu'iinsa godina Matakal keessatti irdeddeebiin uumamu hordofee gabaa fi iddoowwan tajaajila hawaasummaa irraa kan ugguraman hawaasni Gumuz sanbata dheengaddaa waan kana mormuun gabaa barbar kan aanaa Dibaaxii jirtu seenanii turan. Gabaa keessattis haleellaaf saaxilamuun dhalattoonni Gumuz ajjeefamu gabaafame. Dilbata kaleessaa ammoo reef fudhachuuf gara barbar warra imalan irratti humnoonni naannoo Amaaraa kunniin bifa suukkanneessaan ajjechaa raawwataniiru jedhame. Viidiyoon ajjechaa suukkanneessaa humnoota Amaaraatiin dhalataa Gumuz irratti raawwatame agarsiisu kan miidiyaalee hawaasaa naannawaa jiru akka mul'isutti humnoonni kun dhalataa Gumuz bifa suukkanneessaan erga ajjeesanii booda daboodhaan reenfasaa lafarra yoo harkisan mul'ata. Namni kun dhalataa aanaa Dibaaxii ganddoobaan ta'uu fi nam nagaa hidhannoo malee reeffa fudhachuuf gara barbar imal ta'uu odeeffannoon arganni mul'isa. Haalli godina Matakalii fi waliigalaa kan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa yaaddeessaa ta'us gabaafame. Liqiin Itoophiyaa jiru birrii tiriliyoon 2 fi biliyoon 400 gahuun ibsame. Barruun riippoortar sanada idaa biyyattii jiru mul'isu kan ministeera maallaqa Itoophiyaatiin tibbana ifa ta'e wabeeffachuun akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee liqeessitoota biyya keessaa fi alaarraa liqiin haga waxabajjii 30 bara 2021tti liqeeffate birrii tiriliyoon 2 fi biliyoon 400 gaheeraa jedha. Gatiin sharafa maallaqa biyyattii irratti jijjiiramni baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa taasise dandeettii wabituu birrii Itoophiyaa sadarkaa olaanaan gad buusuu ibsa gabaasni kun. Sababum kanaan idaan biyyattii irra jirulleen birrii tiriliyoon 200 fi biliyoon 21 oliin dabaluusaa ibseera. Idaan waliigalaa hanga xumura baatii waxabajjii bara 2021 Itoophiyaa jiru maallaqa alaa yookaan immoo doolaaratti wayita shallagamu doolaara biliyoon 55 fi miliyoon 600 akka ta'u gabaasni kun mul'isa. Haa ta'u malee gabaasa BBC'n tibbana baaseen ammoo idaan waliigalaa biyyattii irra jiru doolaara biliyoon 60 darbeera. Bu'uuruma gabaasa BBC kanaan ammoo idaan Itoophiyaa irra jiru yeroo ammaa birrii tiriliyoon 3tti akka dhiyaatu hubachuun ni danda'ama. Idaan waliigalaa biyyattii irra jiru keessaa kan liqeessitoota biyyi keessaa birrii tiriliyoon 1 fi biliyoon 1.4 wayita ta'u idaan liqii biyya alaa ammoo birrii tiriliyoon 1 fi biliyoon 300 kan dhiyaatu ta'uu gabaasichi. Waggaa shanaan baranaa idaan waliigalaa biyyattii irra ture birrii tiriliyoona 1.6 turuu yaadachiisuun waggoota 5 asitti liqiin biyyattii irra jiru dachaa oliin dabalee birrii tiriliyoon 2 fi biliyoon 400 ol guddachuu isaa ibseera. Hidhamtoonni Palestiin laf jalaan daandii qootuu manhidhaa Israa'el keessaa miliqan. Gochi hidhamtoota kanaa immoo dubbii ijoo addunyaa ta'uun haasa'amaa jira. Oduutaan Muhammad Amiin Alarmaan gadeetiin qindeeffatee jira. Hidhamtoonni Palestiin lafa jalaan daandii qotuu mana hidhaa Israa'el keessaa miliqan. Manni hidhaa Gilbo'aa jedhamu kun eegumsa cimaa qabuuf Zaseef jedhamee beekama. Erga loltoonni Palestiin jaha lafa qotuun mana hidhaa Israa'el eegumsa ol aanaa qabu keessaa miliqanii booda waraanni Israa'el adamsu jira. Namoonni kunneen ji'ootaaf kutaa keessa turan keessaa karaa lafa jalaan qotaa kan turanii fi dhumarratti karaa guddicha mooraa mana hidhaa Gilbo'aa marsee jirutti baasutti himame. Qondaaltonni mana hidhaa miliquu hidhamtootaa kunneen qonnaan bultoota ijaan argan irraa dhagahan. Qondaalli mana hidhaa Israa'el miliquu namoota Palestiin wayita ibsan kun kufaatii eegumsaa fi kufaatii tika Israa'el mul'isa jedhan. Gareen hidhattoota Palestiin ammoo tarkaanfiin hidhamtoonni fudhatan kun gootummaadha jechuun faarsan. Manni hidhaa Gilbo'aa kaaba Israa'elitti kan argamu yoo ta'u eegumsa jabaa qabaachuurraa kan ka'e Zaseef jedhamuun beekama. Barruun Jerusalem Post jedhamu akka gabaasetti namoonni miliqan kunneen fal'aana dandaa'e kan dhoksanii ol kaawwataniin yeroo dheeraaf lafa jalaan daandii qotan. Tajaajilli nageenya Shiinbeet jedhamu ammoo namoonni kunneen akkatti miliqan namoota alaatti mobaayila dhoksaan seeneen bilbilanii haala mijeessanii baasan jedha. Hulaa lafa jalaa ooyiruu qonnaa handaara mooraa mana hidhaatti tasuma mul'ateen booda poolisoonni fi loltoonni Israa'el namoota miliqan adabsaa jiran. Namni kamuu gara West Bank yookaan Joordaan akka hin imalles ittisaa jiru. Ministeerri muummee Israa'el Naftaalii Beenet qondaala nageenya biyyattiitti wayita dubbatu kun taatee gaddisiisaa eegumsa jabaa daangaa hundarratti gaafatudha jechuun irratti xiyyeeffatee dubbate. Odeeffannoo birootiin ammoo ilmi Muammar Gaadaafii mana hidhaa Tiriipoolii irraa gadhiifame. Ilmi pirezidaantii Liibiyaa kan duraanii Saad Gaadaafii erga bara 2014 hidhaa irra ture.
Komaadarri duraanii humna addaa Liibiyaa kun yeroo tokko kubbaa miilaatiin beekamuuf yaalii gochaa tureen bara 2003 kilabii Xaaliyaan Peruujiyaa jedhamuuf mallatteessuus hammana dirreetti as ba'ee hin taphanne. Isa dura garuu garee biyyaalessa Liibiyaatiif kilaboota biyya keessaa garagaraatiif taphatee jira. Erga abbaan isaa bara 2011 ajjeefamee booda gara Niijeeritti baqatus Liibiyaatti deebifamee himannaan irratti baname. Ilmi Gaadaafii kun leenjisaa biyyaalessa biyyattii Bashiir al-Rayyaan bara 2005tti akkasumas kanneen mormiif bara 2011 daandiitti bahan irratti yakka raawwachuun himatamus manni murtii bilisa isa baaseera. Mootummaan tokkummaa biyyaalessa Liibiyaa ibsa baaseen Sa'ad Gaadaafii hiikamuun araara fiduuf ni gargaara jedhee jira. Biyyattiin erga bara 2011 eegalee walitti bu'iinsa keessa jirti. Hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabnu haganumaa qophii biraatiin waliin gaddeebinutti nagaa keessa tura saniin jenna.